kabajamuuf jaallatamoo maatii waaqayyoo obboloota koo nagaaniif araarri gaarummaan gooftaa isiniif haa baay'atu isiniin jechuun jaalladha. Hordoftoota yuutuubii koo mara keessaniif guddaa kanas hin jaalladhu, guddaa kanas hin kabaju. Waaqayyo isin haa eebbisu, eebbifamaa isiniin jechuun jaalladha. Guyyaa har'aa kana immoo ergaa misiraachoo dhaloota biraan gahuudhaaf sagalee waaqayyoo lammaffaa erga warra Qorontoositti ergame jechuudha. Boqonnaa 5:19 akkas dhannee gaafa dubbifnu nuti qooda afaan Kiristoos taanee waaqayyotti araaramaa jennee isin hin kadhannaa jenna. Aniif isin qooda afaan Kiristoos taanee lafa kanarra waan jirruufi qooda afaan Kiristoos taanee warroota waaqayyoon hin beeknetti Kiristoos kana mul'isuu akka qabnu imaanatu nurra jira jechuudha. Imaana kana fuunee walii wajjiniin dhalootatti dhugaa kan hin himna. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sagalee waaqayyoo keessatti wangeela Yohaannis boqonnaa 14 gaafa dubbifnu karichi kam akka ta'e karaa abbaa dhaquudhaaf karaa mootummaa waaqayyootti galuudhaaf gara jireenya bara baraatti galuudhaaf karaan kam akka ta'e achirraa arganna jechuudha. Namoonni baay'een guyyoota baay'eedhaaf waggoota baay'eedhaaf karaa baay'eedhaan karaa waaqayyoo baruu barbaadu, waaqayyo wajjin wal arguu barbaadu, waaqayyo faarsa dhiyeessuu barbaadu, waaqayyo waaqeffachuu barbaadu. karaa adda addaatiin jechuudha. Waaqayyo garuu karaan ittiin waaqeffamu, karaan ittiin galata fudhatu, karaan ittiin waaqayyoof aarsa galataa dhiyeessinu, himatas dhiyeeffannu karaa tokko waaqayyo qopheesseera. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 5 irraa kaanee dubbifna. Ol deebitanii isin hunduma isaa dubbifachuu dandeessu. Toomaas immoo yaa gooftaa eessa akkaatidha ittuu hin beeknu, karicha immoo attamitti beekuu dandeenya jedhetu Yesuus karaa gaafate jechuudha. Yesuus Kiristoos maal jedhee Toomaasiif deebise? Yesuus Kiristoos akkas jedhe. Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyi sana anaa yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa dhufuu hin danda'u. Asirratti karaan eenyu akka ta'e arganneerra jechuudha. Namoota baay'ee yoo arginu waaqayyo wajjin wal arguudhaaf, waaqayyo biratti jaallatamummaa beekamtii argachuudhaaf, mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf, mucaa waaqayyoo ta'uudhaaf yookaan gannata dhaaluudhaaf hojii baay'ee hojjetu, waan baay'ee godhu. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Garuu iyyuu karaan namni itti barbaaddatuu fi karaan waaqayyo namaaf itti argamu garaagaradha jechuudha. Karaa itti waaqayyo nuuf argamu dhiifnee karaa itti nuti mataa keenya waaqayyo yoo barbaaddanne ilmaan namaa waaqayyoon wal arguu dhiisuu dandeenya. Waaqayyo ilmaan namaa ofitti araarsuudhaaf, ilmaan namaa gara isaatti fiduudhaaf karaa tokko qopheesse, karaa mataasaa jechuudha. Karaa hojii gaarii, karaa hiyyeessota gargaaruu, karaa dhukkubsattoota gaafachuu, karaa warra hidhamanii, karaa baay'ee, karaa hojii gaggaarii baay'eetiin waaqayyo wal arguu yaaduu dandeenya. Amantii baay'ee keessatti yoo arginu yookaan hayimaanotii baay'ee keessatti yoo arginu hojii gaariitiin waaqayyo wal argina jedhanii yaaduu danda'u. Yaadaniis immoo hin godhu. Waaqayyo biratti naaf hin herreegama, waaqayyo biraa hin gatii koo argadha jechuun hojii gaggaarii kan godhan baay'een isaanii jiru biyya lafaa keessa. Akkasuma hinaaffaa waaqayyoof qaban guyyaatti si'a meeqa fuula waaqayyoo karaa waaqayyoo kan barbaaddachaa oolan baay'eetu jira. Karaa mataa isaaniitiin jechuudha. Yookaan karaa ittiin maatii isaaniitirraa dhaalan, karaa ittiin yookaan hiriyoota isaaniitirraa dhaga'aniin, karaa yaada ofiitiinis ta'uu danda'a. Karaan isaan ittiin waaqayyoon barbaaddatan. Nama ta'ee dhalatee kan waaqayyoon barbaaddanne hin jiru. Nama ta'ee dhalatee kan waaqayyoof aarsaa hin dhiyeessine hin jiru. Namni amma rafee kan waaqayyo si'a galatu kan jiru baay'eetu jira. Hafuurri garaa namaa keessa jiru jalqabuma hafuura itti waaqayyo barbaaddannu waaqayyo keessa keenya waan kaa'eef namni hundinuu waaqayyo malee jiraachuu hin danda'u. Warri waaqolii tolfamaa bifa qiratameef fakkeessanii tolfatanis isaanis garaa isaanii keessa waaqayyoon barbaaddachuun fedhii waaqayyoon barbaadu waan jiruufidha kan qopheeffatan. Namni malkaadha keessa gadu fakkeenyaaf amantii waaqeffannaa gaafa dhannee ilaallu yaa waaqa malkaa kana uumte, yaa waaqa samii kana uumte, yaa waaqa lafa kana uumte jedhanii waaqayyoon isaanii waaqeffatu. Waaqayyoon isaanii barbaadatu. Waaqayyo isaan barbaadatan kun waaqayyuma keenyadha. Waaqayyuma sun uumedha. Dhugaadhuma waan lafaaf samii kana diriirseera. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Haa ta'uyyuu malee galannii fi saganni kadhanni isaan karaa sanaan dhiyeeffatan waaqayyo bira hin ga'u. Waaqayyo waan isaan godhan hin beeka, waan isaan jedhanis hin dhaga'a. Garuu karaa sana fudhatama fuula waaqayyootti hin argatu. Karri isaan itti waaqayyoon barbaaddatan karaa waaqayyo qopheesse osoo hin taane karaa mataa isaanii waan ta'eef.
amantoota kan biraa yoo ilaalle soomuu danda'u, sagaduu danda'u, faarfachuu danda'u, faarfannaa ajaa'ibaa faarfachuu danda'u. Garuu faarfannaan isaan dhiyeessan sun dhugaadhuma faarfannaa ulfina waaqayyoo mul'isu, waa'ee waaqayyoo himu yoo ta'eyyuu waaqayyo karaa sanaan faarfatamuu hin barbaanne. Yeedaloon bareeduu danda'a, muuziqaan bareeduu danda'a, jechoonni bareeduu danda'u, sagalee waaqayyo kana keessa ba'anii faarfatamuu danda'u. Waaqayyo garuu namni aarsa karaa isaaf dhiyeessu, namni karaa ittiin qullaa'u, namni karaa ittiin qajeelu, namni karaa ittiin fuula waaqayyootti fudhatamaa ta'u, karaa namni itti waaqayyo wal arguu danda'u waaqayyo karaa tokko qopheesseera. Ati waan qabdu guufaan barbaadde godhi, waan qabdu gurguri, humna kee guutuudhaan waan gaggaarii guyyaatti sa'aatii 24 guutuu namni guyyaadha gara guyyaatti yoo waan gaarii godhe waan gaarii sana waan gaarii waan godheef waaqayyo wal arguu hin danda'u. Karaa mataasaa inni yaada isaa keessatti qalbii isaa keessatti waan gaarii gochuudhaan waaqayyo walan arga jedhee waan yaadeef waan amaneef waaqayyo waliin argu. Sababbiin isaa hojiin inni godhe sun badaa miti. Hojiin inni godhe sun akka sagalee waaqayyootti hiyyeessota garaasa guutuu gargaaruu danda'a. Dhukkubsattoota gaafachuu danda'a. Waan qajeelaa waan sirrii gochuu danda'a. Warra beela'aniif laachuu danda'a. Garuu hojiin isaa inni qajeelaan kun inni gaariin kun gaarii ta'e otoo jiru namni kun waaqayyo wal arguu hin danda'u. Sababbiin isaa akka inni itti waaqayyoon barbaaddate fi akka inni itti waaqayyoon barbaaddatee fi akka inni itti waaqayyoon barbaaddachuu qabu karaa waaqayyo isaaf qopheesse waliin simanne waan ta'eef. Fakkeenya tokko isin kaasa. Namni Bishooftuudhaa ka'ee Adaamaa deemuu barbaadu tokko karaa Bishooftuu fi Adaamaa geessu karaa qophaa'ee jiru dhiisee karaa biraarra deemee nannaqatoo ta'e otoo jedhe yookaan Bishooftuudhaa kara Finfinneetti yaabbatee Adaamaa nannaqatoo ta'e karaa baay'ee itti fudhachuu danda'a. Deemsa baay'ee, gatii baay'ee, dadhabbii baay'ee baasisiisuu danda'a. Garuu karaan Bishooftuu fi karaan Adaamaa walitti fidu karaa mataasa danda'e mootummaa waan qopheesseef karaa sanarra yoo deeme akka salphaatti Adaamaadhaa gara Bishooftuu, Bishooftuudhaa gara Adaamaa dhaquu danda'a. Arras obboloota koo waaqayyo karaa namni dhalli namaa waaqayyoon ittiin wal argan karaa qopheesseera. Innis karaa tokko miti, karaa lama miti, karaa sadii miti, karaa afur miti, karaa tokko qofadha. Karichi tokkichi inni qopheesse immoo ilma isaa Yesuus Kiristoosidha. Hojii keenya fuula waaqayyootti qajeelummaan argannaa, hojii keenyaan waaqayyoon hin gammachiifnaa, hojii keenyaan mootummaa waaqayyoon arganna yoo jennee wanti nuti goonu hundinuu mootummaa waaqayyootti nu galchisiisuudhaaf yoo ta'e iyyuu waaqayyo karaa sana waan hin barbaanneef wanti tokkichi waan sitti irratuuf akka ta'e namichi soorichi sun gara Yesuus gaafa dhufu mootummaa waaqayyootti galuudhaaf maal gochuun qaba maaltu narraa eegama jennaani kana jedhe gooftaan itti hime kana hundumaa jedhe daa'imummaa kootii jalqabee eegeeraa jedhe namicha kanatti gooftaan hin gammade hin dinqifate garuu waan tokko gaafate qabeenya kee hundumaa gurguri warra deegadaaf hiri konna duukaa bu'u ittiin jedhe namichi baay'ee sooressa waan ta'eef gurguree duukaa bu'uu hin dandeenye. Arras waaqayyo waan godhaanuun jedhe goone Kiristoos duukaan buunu taanaan jireenyichatti galuu hin dandeenye. Karaan nuti itti waaqayyoon wajjin wal arginu, karaan nuti itti waaqayyoon araarfannu karaa Kiristoos Yesuus qofadha. Karaa hojii gaarii otu waaqayyoon walitti araaramna ta'e Yesuus hin dhalatu ture, Yesuus hin du'u ture, Yesuus hin garafamu ture. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Karichi Kiristoos Yesuusidha. Egaa har'a nutis qooda afaan Kiristoos taanee dhalootatti himna. Qooda afaan Kiristoos taanee obboloota keenya hin kadhanna. Akka isaan hin banneef, akka isaan hin duuneef. Abidda dhaamne raammoo isaa kan hin duune sana achitti akka hin galleef qooda afaan Kiristoos taanee har'ayyuu dhalootatti himuu qabna. Nuti imaanan nutti kenname waan ta'eef. Galanni Yesuusidhaaf haa ta'u. Obboloonni hojii keessan gaariidhaan, soomuudhaan, sagaduudhaan mootummaa waaqayyoo hin galla jettan Kiristoos wajjin waaqayyo wajjin wal arguu hin dandeessan. Waaqayyotu qopheesse karaa kana. Waaqayyotu yaade karaa kana. Ati nama qajeelaas ta'e, nama sirriis ta'e, nama yeroo hunduma waan gaarii godhus ta'e, yeroo hunduma nama soomus haa ta'u, nama sagadus haa ta'u,
Phexrosin mana Qorneeliyoositti kan erge gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Qorneeliyoos nama soomu nama sagadu nama hiyyeessota gargaaru nama qajeela ture garuu nama kan akka inni hin banne waan barbaadeef Waaqayyo akka inni Phexros waamsisee wanta Phexros itti musan akka inni raawwatu Waaqayyo ergamaa isaatiin itti mul'ate. Kakuu haaraa keessatti namni hundinuu Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan akka inni fayyu karaa kana nu mirkaneesseera wangeelli keenya. Qorneeliyoos hojii gaarii hojjeta akka sagalee Waaqayyootitti in sooma in sagada hiyyeessota hin gargaara. Nama kanaaf garuu maaltu barbaachisa? Kiristoos Yesuus fayyisaa lubbuusaa godhatee amanuutu isa barbaachisa. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Har'a hojii kee gaarii gochuu ittuma fufi. Hojii kee gaarii isa gootu biratti soomuu kee itti fufi, kadhachuu kee itti fufi, sooma kee biratti, kadhata kee biratti waan tokkotu si barbaachisa. Innis Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Hojii gaariin kee Waaqayyo fuulduratti fudhatama akka argatuuf, atis jireenya bara baraa akka argattuuf, obboleessa koo obboleettii koo Yesuus Kiristoosin hojii kee gaarii irratti dabali. Soomaaf sagada kadhata kee irratti faarfannaa kee irratti Yesuusin dabaladhu. Yoo Yesuus keessa hin jiraatin wanti hundi waa'ee hin baasu waan ta'eef. Isa kana immoo Waaqayyo yaade karoorse. Isa kana Waaqayyotu yaade karoorse. Karaan itti namni araara argatu, karaa itti namni qajeelummaa argatu, karaa itti namni Waaqayyo wajjin wal arguu danda'u karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos. Karichi isa kanadha. Soomuu qofa miti, sagaduu qofa miti, kennaa kennuu qofa miti, hiyyeessota gargaaruu qofa miti, hojii gaggaarii hojjechuu qofa miti. Kun qofti ga'a miti. Jalqaba ilmi namaa fayyuudhaaf, araara argachuudhaaf, Waaqayyo wajjin wal arguudhaaf Yesuus Kiristoositti amanuu danda'uu qaba. Sababbiin isaa qajeelummaan keenya akka moofa wayyaate waan ta'aniif. Nuti nama jalqaba nama Addaam nama kufaa sanirraa waan nalanneef nama isa du'ee ture. Karaa Addaam du'oo turre karaa Kiristoos jireenyatti ceene malee. Namummaa keenya isa moofa isa jalqabaa sana dhiibne namummaa keenya isa haaraa kana uffachuudhaaf. Namni isa jalqabaa nama du'aa ture, nama dadhabaa ture, nama kufaa ture, nama biyya lafaa ture. Namni inni lammaffaan garuu lammii isa waaqarraa kan dhufe Kiristoos Yesuus. Galanni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Hafuuratti dhalachuu qabna. Yeroo sanaadha nuti kan mootummaa Waaqayyoo argachuu dandeenya, kan Waaqayyo wajjin wal arguu dandeenya. Yaa Waaqa lafa kana uumte, yaa Waaqa samii kana uumte yoo jenneeyyuu Waaqayyuma kana yoo ta'eyyuu Waaqayyo karaa sana akka ati kadhattu hin barbaanne. Karaa sana akka ati sagada isaaf dhiyeessitu hin barbaanne. Kadhachuudhaaf Waaqayyo waaqeffachuudhaaf, aarsa galataa isaa dhiyeessuudhaaf, fuula isaatti beekamtee argachuudhaaf Waaqayyo karaan inni qopheesse karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos qofaadha. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Yaa Waaqa samii kana uumte jettee kadhattu sirriidha. Inni Waaqayyo Waaquma isuma kanaadha jechuudha. Yaa lafa kana uume jennee kadhanna. Namni koo mana qaalluu dhaqee yaa namichoon jedhu qaalluu dalagu sanaan. Yaa qaallicha yaa seexana ittiin hin jedhu jechuudha. Yaa Rabbi yaa Waaqayyo ittiin jedhamiti warra Waaqa dhaqxee jedhamu yoo achi dhufan. Warra waa beekan Kiristoos haleluuyaa. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Kanachi keessa nu baasa. Har'a obboloota koo qooda afaan Kiristoos taane dhalootatti himuu qabna nuti. Dhaloonnis yoon dhaga'in eessa fuudhanii amanu. Amantiin dhaga'uun immoo dubbii Waaqayyo irraa waan argamuuf. Har'ayyuu Kiristoos gooftaa akka ta'e karaa ittiin namni ittiin wal argu Yesuus Kiristoos akka ta'e beeksisuu danda'uu qabna. Of tuffachuu hin qabnu. Tokkoon keenya eenyurraa dhageenye akka dhufne hin beektu. Warri wangeelatti amantanii dhageessaniiti isinitti lallabameeti malee lafaa kaanii warri wangeela amanne hin jiru. Nutti lallabame hin nageenye hin amanne hin fudhanne jechuudha. Arras akkuma keenya ofii keenya sanatti ilaalle namootatti dhugaa wangeela kana himuu danda'uu qabna jechuudha. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Karaa abbaa dhaquudhaaf mootummaa Waaqayyoo argachuudhaaf mirga Waaqayyoo ta'uu yoo barbaaddan karaa Waaqayyo akeeka qopheesse karaa tokkodha. Innis karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos qofadha. Kanarraa kanaaf karaa mataa keetirra yoo deemte guyyaa 40 soomte, ji'a 2 soomte, sagaddee maal goote mootummaa Waaqayyoo argachuu hin dandeessu. Sababbiin isaa karaa mataa keetii qajeelummaa barbaaddatte malee karaa Waaqayyo jedhee miti. Waaqayyo karaa ittiin qajeela taatu kan si qopheesse
karaa Yesuus Kiristoos qofaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yesuus sin jaallata. Arrayyuu sin dhageessifata. Arrayyuu sin waamaa jira. Arrayyuu sin eegaa jira. Ilmaan namaa baduu waan hin barbaanneef waa akka baduu waan hin barbaanneef Waaqayyo ilmaan namaa arrayyuu obsaan eegaa jira. Kiristoos obsaan nu eegaa jira. Obsaas sin eegaa jira. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Maqaan Gooftaa eebbifamu. Eebbifamaa dhaloota biraan gahaa sheerii godhaa. Kanaanis hojii Waaqayyoo hojjedhaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Shaaloom.